Maajir hanga xumurajaa kanaatti geggeeffama jedhamee karoorfamee jirus yeroo duraan qabamee fira dheerachuun jechaanu keessa sichuufuu danda'a jedhameeti jira. Guyyoota sadan darbanii fi wal amantaa uumuu dabalatee ajandaa irratti mari'atan qaaccessuuf irratti falmii geggeessaa turu dubbi himan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii Associated Pressitti himee ture. Marii deemaa jiru Norway fi Keeniyaan maricha adda durummaan geggeessaa jiraachuutu himama guyyoo ari'oo bal'isiisantu. Oromo Liberation Army has been locked in an on-and-off battle. Marii waraan bilisummaa Oromoo woboof mootummaa Itoophiyaa jidduu Zanzibar godhama turtura siqusii dhageen. Hibxati darba kanarra jalqabe biyya Afrikaa Tanzaaniyaa bakka buutota jajagam lamaan irra walitti fiduun isii khayma mariin araara tundhosaan godhamu siitiin odeeffannoo gad fagoo argachuu rakkoo taate jira. Kataatuuti immoo dubbii mayigaa dabalate qaamolee bira lamirra qulqulleeffadhe jira kajedh miidiyaa war Biriitaaniyaa roota. Gorsaa ministeera nageenyaa Muummichi Ministeera Ambaasaadar Reedwaan Huseeniif Ministeeriyaa Itoophiyaa Dr. Geediyo Ximooxoos garee mootummaa bakka bu'uun garasitti malan jechuusa gabaasni ture. Hayyuun seenaa Profeesar Mahammad Hassan qondaalli Abaawoo ganama Abbabdi Xaatiif gorsaan Abaawoo woboo ab jireenya guddataa bakka buutota ijoollee bosona taachuu mirkanoofte jira. Dhimmum kanarra miidiyaa warra Ameerikaa kata Associated Press irra yaada kakeen dubbiimaa waraan bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii ammaaf wala man tacimtuuf waan irra wal falmin irra dubbacha jirjechuusa Africa News barreessa. Keeniyaaf Norween dhimma kanabbummaan durdeemuu jedha. Gamta Awuroopaatiif igaad qofa dontaane United States of America faan cufti warqan lamaan jidduun naga buusuuf dhiibba jajjabdu godhaa jiraachuu isaan odeeffan. Mariin tunduuba adu xumurji kanaatti akka godhamti BBC'n barreessitu. Amma garuu qaamolee amanamoo irra qulqulleeffadhe jira yeroo dabalata buufachuun agji dhufuutti tufan jechuun gabaasisa guyyaa kaleessa keessatti odeeffannoon dharaaf dhuga gargarin fatin tamidiyaale awaasa raqqoodamu jirtullee muummeen qaab dhimma kan ilaalchisuun fuul tiwiitar ofirra deebii kakennaa Odaa Tarbii odeeffannoon godhamtu cuftinu dhugaa mitirra fagaadha jechuun akeekachiisa. Chavez,